Namicha waan jalqabdee karaatti hafeef xumuran sii godha jedha gooftaan. Amiin. Waggaarraa galataaf kottu. Amiin. Lubbuun tokko hojiin keessa jalaan rukutamee ituu waa'ee hojii keetiif dhiphattu dhibeen vaayirasii turummoo si dhaye fayyaan keessa dhahamee jira. There is the soul suffering of hepatitis B as you were worrying about your career. Guyyaan kee har'a. Now is your day. Hojiin keessa maal ta'e? Hojiin koo baay'ee dadhabeera. Turuun maal ta'edha? Turuun koo vaayirasii qaba. Hey! The mighty name of Jesus Christ. Out! Out! Seexana saa hojii isaa dhayeetu fayyaa isaas dhayee du'attoof. The same Satan that tormented his business also tormented his life. Bring out, bring out. You are free. Bilisa baateta. Lubbuun halkan abjuu keetiin yeroo darbe makiinaan siin garagalee duutee haxinii keessattuu namni si boo'u of argite abjuudhaan. Please come out. Makiinaa Eebbifamaa ta'u asii gadi bowwaa tokkotti dhaqee lafa rukutee naan galagale. Isa booddee ani nan kufee isa booddee nan du'e. The mighty name of Jesus Christ. Out! Deliverance. Ergamaa du'aa ji'a lamaa sitti bahe sirra darbeera dhiiga walichaatiin. Amen. Man of God prophesied to him, you have escaped that messenger of days. Jireenya kee rukutamaadhaan liqiitus mataa si jeeqaa jira. Dhugaadha. Liqii nama baay'een narra jira. Ija namaa baqataa deemta. Karaa muraan deema. Waaqayyo na arge. Yesuus na arge. The mighty name of Jesus Christ. Waggaarraa galataaf dhufte. He was also suffering with loan. As man of God prophesied to him. Isa duwwaa miti bifa kentaarotiin hin rakkatta. Dhugaadha. Dhiiga si dhangala'a. Dhugaadha. Dhugaa Waaqayyooti. Sirraa deemeera innis. Amen. Qolettiin garmalee dhiigi si dhangala'u. There is the sister suffering of a blood discharge. Doktariin garaa kaansariitti shakkama siin jedhe. And you have informed me that your sickness is suspected to be cancer. Girgiddaan maatsanii kee miidhamee የማህፀንሽ girgiddaa ተጎድቷል. And you have also told that Cararii waaqarraa tunne maatsanii kee dha'uun argaa jira. the wall of your womb has Come out, kottas by Duffy. I saw divine ray. Duffy, come. Ani mana qorichaa irraan dhaqee kaansaritti jira maaraadhani. Afurri kaansarii gadameessaa isa jira. Out! Your spirit of cancer in her womb. Out! The mighty name of Jesus Christ be healed. Lubbuun dhiiraa paantii dirribii lama kaattee deemta. Sabab isaa karaa sagaraa keetu si malaa keezin irraa dhufe kentaarotii qabdaa warra qoricha aadaa bukkee dhattee qorichi si itti godhatte. Wantichi dhaqee madaa'ee booda mala'utti ka'e. Paantii dirribii lama kaattaa akka nama dhoksuuf jettee. There is a soul suffering of Nagaan siifa ta'u. serious hemorrhoid. Eessaa dhufte? Magaalaa Canqaa. Maal taate? Kanaan dura bakka fadheen ture. Yaa. Kentaarotis qaba. Sababa jira tagarsiiseera ragaadhaaf ilaalee tagarsiisee deemadda. Waggaa 17 waan akkasii. Waggaa 17. Name of Jesus Christ. Because of serious bloodshedding. Out! Be healed. Through his death, because you know Be that. healed in the name of Jesus Christ. You are free. Bilisa baateta. Nagaan siifa ta'u eessaa dhufte? Peenii hamaa qabda kalee kee irraa. The mighty name of Jesus Christ. You are free. Waa hojjechuuf yaadda jaarsaa. Garuu humna isaan qabdu. Plaanii wayii baaftee dhuftee garuu humna isaan jiru. Hingaa of danda'in jiraadha gooftaa namarraa na buusettee yeroo darbe guyyaa 3 hoosee kadhachaa turte. Garuu humni isaan jiru. Come on. Waggaa dhufu galataaf dhufta. Amen. Come for the Thanksgiving next year. The mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa Yesuusiin. Hukumni si qoraa jira ji'a kana keessa. Golachuu hin hojjetu. Najjetu. Qubni kurnanuu hin Si adoodee. Naa doodeera. Dudda si kutee. Naayyee. Keep watching. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. You are free. Qoleettee mana zarri kaatti kun nagaan siifa ta'u. Jireenya kisaaraarraa kaasee sirraa kaaseera. Amen. Kaaseera sirra. Amen. Waan baay'een jalqabdaas jala kollaapsi ta'a. Waggaa 4 ergeessa jiraate. Hojjen. Andenyaa fooqii fi giraawundi isaa duwwaatu hojjeta. Inni kaan garuu akkasumatti taa'aaf garuu baay'eetti dadhabne. Waa baay'eedha hin jalqabdaa kollaapsi. Waan baay'een jalqabdaa garuu karaataaf. Hin jalqabdaa karaataaf. Milkaa'uun hin jiru. Bengaara araraa san tolbee deeqii kadhadhu ciisi. Galataaf wattu waggaa.
dhiigi kee ol ka'a baay'ee. Yeroo tokko gad deebi'aa ol ka'a. Isa duwwaa miti cinqii baay'ee qabda. Miijanni jakeetii ol ka'aadha. Miijanni isaa ol ka'aadha. Gara alaatti si dhiibaa. Ilaaluu si dadhabaa. Har'aa kaasee dhiiga olichaatiin sii keera. Set you free. Be healed in the name of Jesus Christ. Pray. Maqaan koo Rattaa Gammachuun jedhama. Kan inni dhufe godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruu irraati. Sagaleen raajiin natti dubbatan sirriidha. Hepatitis B vaayirasii gubbatii qaama kee keessa jira naan jedhanii sirriidha. Manni yaalaa akkas naan jedheera. Edee yeroo sanaati eebbi kee qabameera naan jedhanii sa'aatii ammaa kaasee diletii ta'eera naan jedhan. Na sagalee isaan dubbatan sirriidha. Maqaan koo Amaanu'eel Jiraataan jedhama. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Caanqaarraan dhufe. Sagaleen raajii karaa nama Waaqayyoo natti dubbatame nama kintaarotii dhukkubduu fi yeroo dheeraa roobinaan jedhanii akka mallattoo fi paantii lama kan uffattu naan jedhanii sagaleen raajiin karaa nama Waaqayyoo natti dubbatame dhugaadha sirriidha. Magaalaa Dambidolloo irraan dhufe Ayinoo Geetuun jedhama. Wanti raajiin natti dubbatan dhugaadha. Innis onnee koo kanarraa baay'ee gara mataatti asii ol nadhaa. Onneedhaa sukkaara giftiitiidha. Kanarraa kan ka'e miizanni ija keetii iddoo saateera. Iddoo gadhiiseera iji keenya tokko hin argodhani. Inni kun dhugaadha. Waaqayyoo immoo galataaf fidee lafa kanarra na dhaaba. Inni raajiin dubbatan dhugaadha.